إنما ربي نما كان كاسف فيدا نموت غرغدا أزجلا جرا هريو تكيسن تو أزجلا جرا أبولو تكيسن تو أزجلا جرا فركيسن تو أزجلا جرا يرو غافي دبي وليغوتن والأرسون غاري متأمنويو أنا مفكر نبغي لنا ما أرسون برباد ولا كاوتي تكا كبانو ما كنا جولن سايد دم أو أسين دم نبدي كوي فاين بيكنيشوا أنا ما درانا ما رساتوره غاف أري وأرسون برباد أكاونتي براك because أكاونتي سنجلتي for example فكر نيو كاف نه أبو معاذون جيران بابا شريعة جيران نموت شيكوتا نتي دياتان أبو صبر الدين فان جيران شيكوتا غورغودو سراسال فدو ورسلكي كي يقبل ofirraa bilookee achi dhufee nama tuttuqee deema jechuudha. Akkaawuntii asliituu yeroo xiqqaa tokko qaba. Fakkeenyumaaf jechuudha. Warra dhugamaanii iraasitti saayifa lakkoofsa kiyya qaban waa hunda qaban faamiliidha. Namoota akka faamiliitti kabaju kanneen bilook ofirraa godhataniin achiin nama raggata gaafa raggata jechuudha. Isin immoo sheekota gurguddaa olomaa nama diin rabbii barate gidee isin asirratti wal xiqqeessitan wal wannoo ittan amantii keessa achi baatanii jettan namoota baay'ee isin dhagaa firoota keessantu isin dhagaa kun immoo sobaa midhuga yoo barbaadan booda isin himuun malaan gidee isin qabee isin dhageenya jedhanii isin galee akka mana biraa miti sa'aan kun sa'a biyya hundaatuyyuu sa'a wal qixxaataadha warri Itoophiyaa warri naqatee taa'aa jira ijoolleen biyya Araballee dalagaa fixattee taa'aa jirti warra biyya Faranjiitiin mootu sa'a booda waaree booda nama hundatu boqonnaa qaba sa'aan kun nama hunda isin dhageeffataa respect wal gootanii akka gaafiif deebii walii gootan asumaan kabajaan isin gaafadha Sheekh Bashaarii kiyya dhageettanii xiqqashoo isintu lollola waan jedhaniif isin gaafadha maal jettan waan kanatti fedhiin gaafiif deebii wal gaafachuun eeyyamamoodha osoo waliin daddarbin. Bakki madura sii dubbadhe san jira baran bakki madura sii dubbadhe sani jira taansu waan barbaadirra nagaafattu mirga qabdaa lakkii dhiifama jennaan waa'ee safuu Oromoodhaanillee waan amma haaraa walitti naa himtanillee hin jiru safuudha akka Oromootitti sunnachi jalaa kufti. Waa'ee gaafiin ani gaafadhu awwala mata dureen dubbii kiyya wanna tokko haraama jechuu fi wanni tokko haraamuma jechuuf haraama wanni kun jettee afaan guutatee jechuu fi maaltu haramsuu danda'a waa meeqa haramsuu danda'a kun ijoon dubbii maali akkaanaatitti haraama wanni jedhamu wanna rabbiif rasuulli haramsan kilimaan olumiyaa keessa osoo hin galin wanni ogaa adda wanni maali akkasii kun itti aanna rakkoon qabu maaf ilbeetti rakkoon qabnu kanarra wanni haraama jedhamu waan rabbiif rasuulli haramse malee lafaa kaatee wanta tokko haraama jechuun hin danda'amu yoo garuu isin biratti danda'ame إن دندما ربي برسوله ملء عليه الصلاة والسلام حديث صحيح في قرآن أما اللي قرته غير المنسوخ ملء يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسرون قطوعية نهاية دليل مباشرة ولا تقربوا الزنا دليل مباشرات ولا تأكلوا الربا دليل مباشرات جت ربي الره جت رسوله عليه الصلاة والسلام قاف فون هريد وفتك يصدق في تيج جيسني نبيك عليه الصلاة والسلام حرام جدك التي أن قد جنان أويت دايفت وجين فون جسن أنا وني بربادة جدي قافين كيرا قرآن فديسان ألا وني حرام فمجرا كان قافين كي دور متدور أصلي أستاذ والقل شيء بكتية قويا بكينين أنا أبوا أستاذ أول سنة dubbadhu hundinuu viidiyoo haa namni hundi viidiyoo haa baani wanti amantiidha inshallah hundi keessanuu viidiyoo baa فيديو بو واجبا مالك بتدليل قبضة فيديو بو حديث لا القرآن دفعتشو متي أحسن جنة كوي بشير يلا حرك ليتس جو لا قبل سيبو رقا في دي دليل رواية صحيحة في دي والرسول لا. فيديو باتمالي عليه الصلاة والسلام bashir أستاذ بشار kete bahiyo Tira, ko boss. batis matadron jijjire isri عمركم matadron jalan jijjire تنجبا أستاذ ما بشار هادو بشاري ما كبيا بقى تسانو تنتين كابليس إيشي أستاذ بشاري كي تسجبي برباج سبار إيه دبنا أستاذ jazakumullahu khairan hayya doan dursatti kabajamtoonni jala targamtan hundi keessanoo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu nama rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan dubbatu hikmaa fi beekumsa dubbatu rabbiin haa taasisu waan ofirratti sabri rabbiin haa kennu walumaa galattu
nuti akkuma inni jedhayyuu waan quraanaaf hadiisa keessatti haraama godhamne haraama gochuun halaala gochuun hin jiru waan ta'eef sakannaan irraati cal jenne nuti waan inni dubbatu kana jalqaba halaala moo haraama miti baanee namaanis halaala hin jenne haraama hin jenne irraa cal jenne tole kan halaala jedhee achas gabbahee akkas gochuun halaala jedhe isa waan ta'eef kaleessa qabeetiin maal jedheeni halaala erga jette quraanaa fi hadiisa malee wanti halaala godhu tokko hin jiru halaala ka jette quraanaa fi hadiisa keessaa nuuf fidee jedheen ammas namni jalqaba halaala jedhee bahee hukmii kenne isa waan taateef nunummoo waan gaaffinni gaafate halaala jedhe irratti quraanaa fi hadiisa keessaati ragaa maal qabdaa jennee gaafanneen so nuti halaalas haraamas hin jenne inni jedhee jennaan seenne eessaa fiddee jenneen ka ulamaa lamaan keenya booddee itti deebina ulamoonni maal jedhani sanarratti waan jedhu ulamaan ijtihaada mataa isaatiin godha yookaan quraanarraa waa qabate yookaan hadiisarraa waa qabate takkaa'ummoo ijtihaada mataa isaa godha ulamaan hin dogongora nawawiin hin dogongorani sharhii bukhaarii kan godhanu dogongora unkaan nu miti so ustaza wali wari moditara galcha abdi hukume argite galchu ijoollee moditara qabda ustaza wali nagarre an barbaade argutti jirraa gammaa xalaata barbaada abbaa argaan jedhan hayye amma wanti barbaannu halaala jedhanii achas nutti baa waan ta'eef nuti immoo ummata waa gaafatudha ummata waa baratu waan taateef halaala wanti jedhame hadiisni sariixa yookiin hadiisni marfuu'a ta'e qur'aanni ifa galaa ta'e halaala ka jedhu jiramo hin jiru san booddee waa'ee ulamaawatii itti deebina waa'ee mufassiraa itti deebina tafsiirri jedhu jiramo hin jiru tafsiirri sadarkaa lammaffaadha tole hadiisni sitti aana ulamaa'onni moo dhumarra kanaafuu gaaffii kana mee nuuf deebisanii jaratuu halaala nuun jedhe waan ta'eef Ustaz Bashar dhageettan dura isintu eegalee isintu halaala nuun jedhe daliila fidaa isinin jedha yoo walirra yaa'u dambeeta amma walloluuf deemna wanni qur'aanaaf hadiisni harramseen ala إذا كان أصلية براءة وني قرآن في حديثني هرمسين على حرام وني تقودون دنداما وجيمانات تمرد akkasii miti bargaafin waan kana isaantu dura halaala jedhee fide hadiisa dhaabika mana banatanii asli mana banatanii haayyanii dhaabika fixuu dandeetta akkanatti gaafadhu kana yoo dhugaa taate gaafadhu hambadii haa qabaadhu inni maa'anii kana qofa gaafadhu keewwanni kana salaamu alaikum xumurane dhaabaa jennaan waan biraatti nu naqin namuu mana banatee haayyu amaamaa kiyya irra kaate dhumateera. No, amma kamanaa sun bar haala duniyaati waan tiktookiti amma kama dhugaa barbaada amma farhaan maale qur'aanaaf hadiisaan ala wanni haraama jedhamu haraama jechuuf hadiisa nabiyyi rabbii marfuuca sahiha male qur'aana ghayra almansuuki mubaasharaa khaaliqni irraa dubbate male haraama godhuun danda'ama deebisa dhageettan ustaaz farhaan gaafii gizee gaafattan gaafii manama gaafata sheeni tole suni ammas kan itti aanudha kan na gaafataa jiru raa'yii kiyya na gaafataa jira miti hadiisa na gaafataa jira miti hadiisni akkas jedhu hin jiru ammas ijtihaada ulamaawwaniin jedhan na gaafataa jira an sadarkaa sanatti ammas gadi hin buune ulamaawwanni wanti quraanaaf hadiisni halaalaaf haama jedhan tokko harama jechuun waan hadiisniif quraanni harama hin jenne jechuun hin danda'ama kan jedhu yaada ulamaawwan irratti yaada kennatan yaada ulamaawwatani ganaa gadi hin buune ganaa mufassirootatti illee gadi hin buune ani kan hin jedhe gaaffiin koo quraanaaf hadiisa keessatti ifaan ifatti halaaladha ka jedhu hin jiramu hin jiru qof hin jiru jedhee deebii barbaade naa kennu jira jedhee deebii barbaade naa kennu san boodee gara mufassirootaatti gara ulamaawotaatti gara hadiisaatti gadi buuna waliin sadarkaa isa jalqabaarra jirraama akkasi. Ustaaz Bashar hin dhagamaa mire achi geenne jedhaa jiran isaan. Hadiisa rasuulaatiin ala wanti qur'aanaaf hadiisa nabiyyi rabbiitiin ala haraama godhamu jira. Faddal.
Gaafin isin hin galle Ustaaz Farhaan. Ustaaz Ana moo Bashar. Ustaaz Bashar hin baana. Ustaaz Bashar. Gaafin isin hin galle. Isuma dhugaa amma jallinna wal mormuu walitti aarii galuu keessaa ba'a. Wallah an akka garamaan namuu deemee hunduu bakka bakkatti barsiifatu barbaada. Gaafin Ustaaz Farhaan wadah ifa anaa waan beekne kanaayyuu ifa amma. Osoo gad hin geenne wanni isin jedhaa jirtan kun quraana fi hadiisa keessa hin jiramoo hin jiru jedhanii bar isaan. mataa jiru sabbata maran jedhani dura haraama wokaalala jedha ka maal taatani ajaa'iba. Dubbadhu Hamza. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إفهمنا قراتي حالك ناني ونكوني نتي وني بربانو جنة وني بربانو حقا كراغا بابا نتي كان جلد مرغم ربي صلى الله عليه وسلم فكيني كيني واهند كيست رغم ربي توقبا ربي قرآن كيست وفي رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كرا رغم ربي جلد مكيست هدنا غاري في فلتما بريدات جرا رغم ربي عليه الصلاة والسلام شارعير نما منتي إسلاما كان كرا غده إسان برنوتا هندهو كنن جران يرو برنوتا بكا كنا كنن حالا كمين كنن يرو كم كنن أكمت كنني إرغم ربي جلالي صلى الله عليه وسلم مرميك الإسارتي حديثة تقو أستاذ والكاسي توري دوبرتي تقو تقام إرغم ربي رفتي صلى الله عليه وسلم يا إرغم ربي إيغال غورا أكمتين كل فد جنان رسول عليه الصلاة والسلام أكشر رفقان أجاوني سنا كديمو مسكي شاركين تكيتي كل فد جانين جينان نقلب دبين وكيف تطهر بها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ارجم ربي اكمتين كل فد جتيغا فنان عائشة في التبت سبحان الله يا رسول الله عليه الصلاه والسلام تتبعي بها اثر الدم بكا قرتي ديك سرا بيسنتي مسكي سنه دي بيجانين رسول الله صلى الله عليه وسلم كلتي وان سنه وامني اتمون دندان توري حتى ربي نو قران كيستي قرتي غاف حوا في ادم مكربين اوي نيان جنة الراريو سوءاته ما جد إيوامي فكتا جد إيوامي ربي قام سالاسنا خلتي مكان أوفني سوءات يجون فكتا وان فكتا قام سالات إيران لك أشبران لي وان فكتا وان كاني وان عيبيتو نمني وان سنة خلتي مكان وامو سيقليمتي نما كاني مبيقني نما قرتي هيد أنه رسولان بين صلى الله عليه وآله وسلم سنقلامي سبب كانت يفو برنوتا كان علماء هندي دعاتون هندي وان كان هم برسيسن takkaana nama tokko nama akkanatti gartee kallattiin achi as bahee waa yaaki kun aktiira fiilmii faranjii wanni sana fakkaata bar yeroo kanatti barsiisu kun dhugaa jiru walitti himne jechuudha wanni kun gartee nama mu'minaarra nama muslimaarra hin eegamu abadan mu'minarra wanni eegamu hayaadha kabajaadha naamusa waan amantii faallessuu fi waan du'aatota faallessuu qabatanii uftan sheeka sababa kanaatiifuu isin amma miira keessa galtanii ustaaz Farhaanii faallessuu osoo hin taane وان كان علماء دو دبر جرا سلف جرا ارغم رب جرا صلى الله عليه وسلم برنوتا اما كلتين اكنت مقاسا يام تني برسيسا تن كان اينو تو برسيسه اينو تيدتن دنون كسن اينو ني يو ارغم ربي دي ارغم ربي ركن نغني خبرات علماء يوتي علماء ركن نغني خبرات كنافو وان كان اسين ادن وباساتي قدوان كسن اينو ني كراغ بابا والسلام عليكم ورحمه الله داوا داوني اتيم تو بابا مت داوا نا غدارتا الفا داوا نا غدو كتي في وانت قرآن في حديثا على حرامة أجرة amma qophiin keenya kun haala kanaan boruu miiftaan hin dhuma itti fufamee mee haasirreessinu mee akka goonu Ayi sirreessa. amma diiniin kuni ankootu mootaanatu mootaadhaaf hin dhufneen wallaahi yoo san ta'e dhiisee bu'a rabbiin natti halaalu farhaanan bashaarin muwaddadhee dhufnaan rabbiin natti halaalu kanaaf hin dhufneen walii galle diiniin kan koo kan saati qur'aanni kan koo kan saati hadiisni kan saa kan soota ergamaa rabbiin hordofa Allah rabbiin subhaanahu wa ta'ala na uume isa uume inni hordofaa jira ani isaa mu'minoos keessaa bu'eesi kabaja amantii kiyyaati namoonni dhugaa yoonaa baratan dhugaadhaaf jilbeeffachuun gootummaa malee gadhaanummaa miti namni wallaalaan dogongore dhiifama gaafatee baradhee baasirraati yoommoon beeke moo waan hin beeku namatti mee namoonni narraa fudhataniif kan hin as dhufe yoo akkas taate dubbii ifa galaa waan sheekni bahanii asirratti nuun jedhan natti miti namoota hedduurra jedhani
kana gochuun halaaladha jedhanii jennaan kan fatwaa kenne isaani. Fatwaa jarri kennan irratti immoo eessaa fiddan jedhanii gaafachuun kan uummataa waan ta'eef nan gaafadhe dhufe. Otoo jarri fatwaa kennuu baatanii akka tasaanuu lamaa walitti baanaaf Hamzaatu ta'e amma Hamzaan gaaffii amma Bashaar gaafate kana otoo nagaate nan deebisa dirqama kooti. Maaliif haaraa walitti dhufne kaalamaan keenya. Garuu sheekni bahanii fatwaa kennaniiru waan ta'eef waan fatwaa kennan irratti eessaa fiddanii kennitan quraanaaf hadiisarra jira jedhee gaafadhan. Kun immoo hankootu dursaana fakkaata. Kan saayinaa deebisanii kaanii kan immoo na gaafatan nan deebisaaf rakkoon tokko hin jiru. Dubbii gabaabaa uummatan joonjeessinu nama 6,000 jechuun qalliidhaa miti. Meebi ulamaatu guddaan nu keessa jira. Darasaadhuma jedhamee nutti 3-4 deebi'utu jira. Beektota doktoroota profeesoroota jiraachuun malaas keessa 6,000 jechuun qoosaadhaa miti. Otoo dhaqxee biyya tokko keessatti namni 6,000 bahee namni dhufee si hordofu hin jiru istaadiyeemii kam keessatti. Saniifuu uummata isaa kabajnu dafnee mee waan xumurree irraa haa deemnu baarakallahu fiikum. Qur'aana rabbiitiif hadiisa sahihaan ala qur'aanaaf hadiisa sahihaan ala rabbiif rasuulaan ala alayhi salaatu wassalaam wanti tokko haraama godhuun harramsuun taa jira. Hojii manaati deebisa. Ustaaz Bashir dhiifama guddaallee isiniin kabajaa. Amma barnoota barsiisaa jirtan waanuma barsiisaa jirtan kana fakkeenyi keessan eenyunni kana qofa nu hima baarakallahu fiikum. Fakkeenyi keessan eenyunni kana qofa kallattii nu deebisa. Hanga mataa jirus dhabbata maranii hanga kana hookaa qur'aanaaf hadiisaan ala waa harramsuun hin danda'amettanii asirratti isin naa deebiftanii malee isinin deebisu mataa jiru sanbata maranii. Isin gaaffii ilaa kana haraama rabbi rasuulaan jira kan jedhu kana deebisaa fi yoo jiraate hin jira yeroo hin jiru jedhan jiru. Ustaal Bashaar nuti fatwaa dura kenname isin kenname. Ila asli daqiiqa takka naa kenna daqiiqa takka qofa fayyadama andi daqiiqa bicha aboo daqiiqa takka naa kenna amma daqiiqa takka qofa daqiiqa takka anin bu'aa daqiiqa takka ila na sodaatee bu'aa akkan jenne rabshaa isin tosoo godhin isin jaaladha isin kabaja guutuun keessan mataa na jirtan guutuu keessan xiqqaa guddaa kan ol ni kabaja dagaa xiqqoo na dagaa daqiiqa takka naa sabaruu dandeessanii daqiiqa takka naa sabara ila rabbiif rasuulli waan harramse malee namni tokko lafaa ka'ee waa harramsuun danda'ama naa deebiftanii maaliif akkana jettee isinii hima waliin galuudhaaf dhaabaa mana ashantaa keessaniif fufaa isinillee anillee akkanumatti dhaadduma kiyya. Salaamu alaikum. Deebisaa fi hayyee Ustaaz Farhaan isteeppii itti aanu laalla. Jira moo hin jiru gaaffii isaa kan. Moo akkan. Sila namni tokko yoo achas bahee waatu jira asli waatu jira. Deebisuun nama dhibu. Deebisuun namni dubbiin akkaataa qaba. Namni marii wayinaa wajjin dibeetii wayii godhu akkaataa itti dibeetii godhutu jira. Tole wanti amma waan al jedhanii na gaafatee ani isaa deebisuun ani isa gaafadhe isaa deebisuu osoo hin taane akkaataa dubbii akkaataa itti deebiitu jira. Tole innis maalinni jennaani akkuma beekamuttu namni tokko yoo waa dura dhufee gabbaheedhaa dubbate akka kamittuu haa ta'u fira dibeetii dhaqee mootummaa bira dhaqee iddoo beete dhaqe bahee waa dubbannaan maalirraa fudhattee jettee gaafattaan. Ekelee irraa fudhadhee jedhe abbaa sanarraa dhageessee ittaa jedhamee gaafatama namni sun. Yoo jedhe okay fidimee ragaa. Lakki yoo jedhe tole isa dhageesse sana hoo sirriidhaa moo sirrii miti itti deebina si galee. Malee namni ofii bahee fatwaa kennee kee gaafa fiddeessaa fiddee fatwaa kennite jedhamu gaaffii biraa fidanii dhiyeessuun waan hin jirre saniifuu an dursee kennuu hin qabu. Otoo natu bahee dursa fatwaa kennite rakkoon qabu waan na gaafate kan nan deebisaaf. Isa dursee uummataa wanti kun halaaladha jedhe waan halaala nuu gootan kana sheeki bultii 4-5 dura na dura gootanii baatanii eessaa fiddanii gootanii quraanaaf hadiisa sariixa jiramo maalii jedhe gaafadhan. Lakki quraanaaf hadiisa keessa sariix hin jiru garuu immoo fatwaa akka takka takkasitti fudhadhe jedhee waan sababa isaa kaachuun mirga isaati. Dubbii baqachuu osoo hin taane. Dubbii baqachuu anis hin baqadhu innis hin baqatiin dubbii baqachuuf hin dhufne nuti. Walitti deemnee gidduu keenya waan jiru dhiphisuu dhufne malee baqachuu miti dubbiin baqatiin situ bee fatwaa kennee bultii 3-4 dura dhageenye dhaggeeffannee dadhabnaan ol baane ati dhiisuu dinnaa waa'ee kana. Soo fatwaa kan nuu kennite quraanaaf hadiisa sariixa waan kana dubbatu jira. Yoo jette lakki yoo jette immoo tole eessaa fiddee san booddee immoo bakka fiddee irraati sababa hojjennee waliin dubbannaa jechuudha. Dubbii gabaabaadha kun. Barga waan kanarratti dhuguma mee takka isin afaan dubbadhe muka gubbaa gadi koran hadiisaan ala
wanni haraamatu jira. Sheekh Basharuu kiyyamee koo eegis takka naman qollofini jechuma tokko xullub gootee darbitee naman qollofiniiti. Waan kana muka gubbaa gadi Hamza aslina ken Fofolle eega eegamee amma eegale ati inoo aslina ken mana ken ati nama sheekhaati mi hin abona rajufatta Hamza asli katti kirana de mut goddo Hamza mut goddo narra dhaba goddo jara lamaan qofa nadis jaruma qaraate tana nadis assalamu alaikum aja inni nu qabate ati sheekha boy Asli moderator fi ustaza waliin hin galcha dafi. Ifama. Awwaliin galcha. Bashir kanya. Assalamu alaikum. Koi deega tokko. Assalamu alaikum. Ustaz Bashir. wa alaikum assalam Habibi kenya jannata barbaadna. wa alaikum assalam Ulfaadhu galatoom kabajame. Jannata barbaadna mi ofi haqa barbaadna mi. yo jannata barba Akkas ulfaadhu galatoom habibi kiyya. Garuu ati ayata rabbii beekta wanni barsiisaa jirtu kun abo daawanatin godin rabbi kete daawanatin godin gaafi keessa irraa rabbi kete awo wallahi awo asli ayyee dubbiin teenya akka bineensaa sodaatamti gaasilaanii dubbanna. Amma dubbiin ifa waan galee natti fakkaata. Waan ifa galee natti fakkaata. Ibsa maqaa kiyyaa kennu ittan nan kennan kalaas kana caala. Maaliif jennaan namni akka qeerransarraa baqatuutti baqachuun gaaffii gaafatame namni jala taa'u murteessuu danda'a. Yoo dubbadhu bakka waan dubbatu barbaadettan dubbadheen yoo barbaade irratti ibsa kennuu danda'a. Rakkoon tokko hin jiru. Lakki immoo akka amma jettetti isa dura fatwaa kenne gaaffii gaafate siifaa deebisu ahlan wa sahlan. Lakki immoo dubbadhu ibsa godhi uummataati. Yoo san irratti gaaffii sitti kaase kaasuun mirga keessani. Kan chanaan alaa garuu gaaffii gaafa dhiisee inni garagalchina gaafachuun garagalchii miila mataa hoo qabu maal jedhani. Saniifuu hin danda'amu. Murtiin kan abbaa manaati. Amma dhugaadha dubbiin wal mormuudha malee wal faamin hin jiru waan sila akka yaada kiyyaatitti osoo Ustaaz Basharillee waan tayuu keessaa fudhatee namni waa barsiisu tokko hoogganaan barsiisan tokko barsiisa amantiis haa ta'u kasa teknoolojii namni nama dura jiru kamuu haala jireenya uummata saniitii wajji xiqqoo wal simsiisuu qaba. Amantiin teennallee akkasi waan hunda hammatti akkas karaa kana dhufoo Ustaaz Bashar hubatanii natti tola. Hundaafuu egaa wal dhaga'uun hin danda'amne yaada mataa keessanii waan hawaasaa ta'u akkaataa isaan amantii ufiitii fi barumsa kana uummanni kunillee kun hin beeytanii uummata keenya amma osoo dhimma biyya rakkoo keessa jiru kana furra jenne namni kun hundi asitti waliin ga'u uummata keenyallee waan rabbi akkan godheef hin beeku akhiru zamaanii waan kana yoo dhaga'u bakka jiru shokoisa jaarsi jaartiin daa'imni achi hin ganiif kabira sanallee waan ta'eef homaa gochuun hin danda'amu. Kanaafuu akkaataa barumsa sheeticha kana itti fudhatanii fi akkaataa saafuu fi aadaa duudhaa irraa dhalatanii fi akkaataa diin kana wajjin oofatan uummataa ibsaa barsiisalleen akkuma jirutti ta'ee nuti nama waa barsuudhaan hin barsiin jennu hunduu kaazaa barbaaduudha akkuma isinuu jettan ta'abbachuu qabaa ka jaallata barbaaduudha ta'abbachuu qabaa wanti tolaa hin jiru waan ta'eef ka keessaa itti tolu. Haatilleen bakka barnootaa tan irruma diddiddaas eega kaleerraa itti mee caaluma jiishee katti fufaa beeksi. No, ani argee bara nama maaliif sheetichi yoo gaaffiin achi itti jabaate hin lola. An akka isaan wal lolanii ammallee lola kana babal'isuu hin barbaanne. Yeroo dhugaa dubbachuuf laala amma gaa waan kana beeksisaa afaan dubbatu. Dhagaye ati waan agaree dhagaye ati mushurraadha. Argeera Namni kun walaa. amma kaleessa aaree ganda biraa seenee porofaayilii hunda jijjiiratee achitti fatwaa godha. An akka inni sheekota keenyattis mufatu. Barattootattis mufatu. Akka barattoota dhabu. Akka warra koomintiitillee mufatu. Akka inni finqireetiniin uummata keessaa bahee ganda biraa dhaquun barbaadu. Isa dhugaa rabbii jechuudha. Asliin kan durii miti bataam taqayyirwaal maal biyyi teessan Itoophiyaa jijjiiramtee anaa jijjiiramu malee. An akkasiin barbaadu. Nama kana harkisu nuti akkasitti baranne yoo siree akkasitti dhageenye barachuullee baanne amantiin teennallee ofitti qabaa jetti bara. Itti himan malee itti hidhan bare. Sini galee miti. Kanaaf an amma maal barbaada wanni asitti nama kana walitti qabee fi
hawaasni isin irraa dhalattanii barattaniif kuni gaafin kun eenyuun ilaallata Ustaaz Farhaanin Sheekh Awwalin sheekota biraa as jala jiranii fi Hamza gaafii wan dhaamsa ergaan kiyya kun haga Abu Mu'aazin ba'utti eenyuun gabbuusee Abu Mu'aazin galcha isaa qeesi buusooti boroti karatti ol deebita Abu Mu'aazin galcha gaafin kiyya amma maayini waan isin jechuu barbaadu ergaan kiyya akkaataa sheeyni kunillee barattoota nu dhabanii ganda biraa hin dhayne akkaataa safuun isaa hawaasa isaanillee jalaan cabne akkaataa rabbillee walitti hin buune walau kaana osoo markaza miseenjaraa tokkollee nuu hidhani isinii galee miti dargaggoof shamarranii hidhanii yoo dubartiisan homaa rakkoon qabu namni waan biraatti yookiin nuti godhu taraan keessii kennama hin haasoftaa karaa kanaan uummataa ibsa godhaa jechuu barbaade sadiinuu akka uummanni kun wal bira oofatu namni kumni 8 kun nama xiqqaa miti uummata kiyya amaanaa ofirraa qabdan isinii galee miti hawaasa dura jirtan isinii galee miti an dhuguma rabbi itti sireesidha qoosatti hin jiru ani kaleessa sheeka biraa sheeka ganda biraa biratti waan argeef garaana nyaatee nama kana fide malee arraba yoo taate arraba duraanuma rasaa hin beeytanii arrabsuu wallaal diini kanatti qadachuu wallaal hin barbaanne hawaasa akka karaa kanaan hulaanutti seenee nuun tuttuqan waan hin barbaanneef uummanni kennallee barumsa akkanaa kana hin jaalata akka sheen illee barattoota hin dhabne akka uummanni illee barumsa inni itti jiru kana hin dhabne akka safuun hawaasa keessaa dhalattillee hin cabne akka diinin ta'e nan tuqamnetti ibsa godha Omar rakkoon qabu jechuu barbaadetti waan kanatti ibsa kenna ummata. Yoo carraan biraa jiraatillee yaala. An sekenduma waan isin jawu jira sekendii waa asli hundi hasan assalamu alaikum baga jiraatan. Waan jedhuma fakkeenyaaf akkuma aadaa Oromootittis nama dubbii tokko nama dura rukkutee maaf rukkutee jedhaniin ka deebisee dhee boodarra gaafatan. Waliigallee nama waan takka dura gabbee hawaasa irra dubbate ragaa gaafatan jedhan islaamummaadha asli islaama amantii qabna keessa waliin beeynu uffata namni uffateef aniin kuni rabbi kiyya keessan arga malee namni gartee akkanuma islaama maqaa moggaafatee deemee fi miti nama maa gaafachuu dadhabe maa eega islaama ta'e diinaarraa waa beeke isaa gabbee fatwaa godhe mucaan isa gaafattees pheenxeedha mucaa islaamaatii miti jala deemee islaama fakkeessee daabbooti yoo luq akkana godhetteen akkas jedhee safuu rasuularraa kana baranne rasuulli fuudheeti alayhi salaatu wasalaam wajjiin rafee akka itti waliin rafan nu barsiise rasuulaatu jecha inni jedhe kana dubbate rabbiin suuraa baqaraa keessa aayaa 222 irratti dubbate seeraa fi heera abbaan manaatii fi haati manaatii jiraattu yastaftuunaka si gaafatan gartee heydii waa heydii irraa illee yeroo lagu rabbii irraa nu dhorge obboleettii fuudhuu rabbii nu dhorge waa hunda dhorge yoo waa hunda quraana keessa barbaade biyyee nyaachuun haraam kan jedhu quraana keessa hin jiru biyyee nyaadhaaga kanaaf gaafii gaafadhu eeysaa fiddee qaama saalaa luuguu akkas godhii jedhu sahabaarraa fide rasuularraa fide ulamaa'ii kamtuu si jedhe ragaa kan nu qaba amantiidha fadhu qorra pheenxee bira dhaquu mirga qaba pheenxee bira dhaqu faa dhaqu ani dhaqu pheenxee bira achi dhaqee amantii teenya xiqqeessuu jira ummata kaantu xiqqeessu jira inni islaama ta'eefuu ani hin beeku haqiiqatan siifin hima dhaggeeffadhu ani hin beeku waliigallee kanaaf jechuun kabaja an bakkaan fadhe pheenxee fadhu kafaruufis amanuufis mirgaan qaba bakka fadhe dhaqee islaamummaa teenya irratti kijibuu hin danda'u ragaan gaafan eega beekaa ta'e islaamummaa beekaa ta'e dhufeen wajjin daliila waan jedhe san qaxii fadhu jedhu san fidatee achi booda nuti saasoyna rasuulli fuudhee haadha manaatii wajji rafee rasuulaa waan kana raawwate isaan raawwadhu jedheeni karaa kiyya deemaa jedhe karaa rasuulaati waan quraana keessa hin jira yoo barbaade maqaan isaa quraana keessa jira haafiduga qaxii jedha maqaan isaa quraana keessa jira maqaan isaa ati jannata seenta kan jedhuun quraana keessa jira gaafadhu sa'aa nuti hin fixina fidii ragaa eessatti waan kana fuute eenyuun luugaa jedhe harma qabadhaati qaama saalaa fuudhaa luugaa jedhe daabboo dubartii arrabaa yoo jedhe safuu takkaan dhageenya waan akkanaa rasuulli bar wa innaka la'alaa khuluqin adiim jedheen wallaahi pheenxeen kiristaanni amantiin qabne waaqeffataan akkasaa kan naasawu kanaaf dhiiraa miti daliila haafidu sheekha ofiin jee deemamti as baheen wajji haasawu deemee fatwaa maal godhe eenyu bakka buufate eenyu bakka buufate yastaftuunaka fatwaa eenyu isa bakka buufate eenyu irraa barate kanaaf gaafadhu mana kee fiddee miti yookaan dibbeetiin hojjaa godhu takka mana isaa seenee viidiyoon as bee isaa eegale maaf irra dheeressita daawaa miti fidii waan kana as baasii akkasi ani sin irraa gabaabse tureera ani lallabadha Bashar dhageeffadhu asli Bashar Sheikh Bashar ustaz dhageeffadhu irratti hin qabiini dhagamu
Nindaga. Ada miti dhaggeeffadhu waan gootan daqiiqa takka qofa halkan guutuu haasaa bultu daqiiqa takka qofa alkhayrul kalaam maa dalla waqaal daqiiqa takka qofa naa kenna daqiiqa takka qofa asin jedhe Networkii sirreeffadhu. daqiiqa Networkii sirreeffadhu sheek. kana ayyam maqaa rabbii isin dhaafadhe daqiiqa takka qofa naa ayyam daqiiqa takkatti daqiiqa takka sekondii 60 labadhaati guutuun keessan hawaa Nubiraati moo sabiraati networkiin? Isa biraa. Networkiin kee jiru Bashaar networkii sirreeffadhu waan jechuun hawaasa dhagaa jiru. Bashaar. Bashaar. Eegasanii narra duultanii. Hin deebifne. Itti fufaan. Bashaar kenna waan manuu dhagaa jiraate dhiifama dhugaa rabbi akka ati baqattu hin barbaannu nuti jechuun akka ati baatu sodaattee baqachuu jechuun Amma jira. akka ati baatu hin barbaannu. Amma jira. Jirte Amma dhaggeeffanii. jirta dubbadhume. Amma dhageettanii. Amma dhageettanii. Ewa sagaleen kiyyaan dhagaamaam. Wanni isiniin jedhu. wanni rabbi rasuulli alayhi salaatu wasalaam harramse malee osoo hadiifni sahihi itti jatee nabiyyi rabbi arraba isaaniitiin hin harramsin qur'aanni itti dhaabatee osoo hin harramsin wanna tokko haraama godhuun danda'ama taha qur'aanaaf hadiisaan alatti waa harramsuun tahaa jedhe kanuma na deebisaa qabadheef waan irra dubbadhe isin lallabadha anin bu'aa kabajaadhaan isin jaaladha isin kabaja lallabadha hin bu'ina dararabbi ibsan kennu irratti akka haraama ta'e si garsiisan hadiisarraas akka haraama ta'e si garsiisan hin bu'ina dararabbi akka haraama ta'e si garsiisa wanti ati haasofte sun akka haraama ta'e si garsiisa hin bu'in na dhagaa jiraatti ani akka walitti dhufnee namootatti waan dhugaa himne adda baanuun fedha malee akka ati baatee qophaa isaan jedhamu fedhu bakka ati jirtutti ani mana kiyyallee banee akka ati dhuftu barbaadaa jira ture achi mari'ataa tureef sirraa ture malee sanii adaraa kee ona dhagaa jiraatti hin bahin haa dubbadhu naaf eeyyamaa kalaasamma haa dubbadhu. Dubbadha. Hayyee. Egaa akkuma isiniin jedhe wanni tokko jalqaba quraanaaf hadiisa keessatti sariixa kan ta'e dhugaa kan ta'e yookiin waan rabbiin halaala godhee fi haraama godhe jira moo hin jiru adda baafanna jalqaba. Fakkeenyaaf waa'ee sigaaraa quraana keessatti hin dubbatamnee jedhama. Garuu halaalaa fi haraama isaa akkamitti akka halaalate quraanaaf hadiisa daliilfatee namni haraama jedhee kaawwate. Wanti jechuu jiru akkuma khamrii faa akkuma waan biraa zinaa faa kana wanti ifatti dubbate jira hin jiru innuu kaleessaa mane akka amanu nan beeka. Tole halaaladhaa waan kana gochuun jedhee suuraa inni fidatee jira boqonnaa 2 lakkoofsa 223 irra. Mee akka inni jedhetti dhuguma bakka sanatti nisaa'ukum harthun lakum faatu harthakum annaa shi'tum ka jedhu annaa shi'tum jedhee kan inni fassare sana dhuguma inni ay qasduu fi makaan aw fi keefiyya bakki kun bakkatti fedhe moo haalatti fedhee waan jedhu waliin laalla. Amma quraana hadiisa keessa ergan jiraanneeti quraana hadiisa keessa ergan jiraanne gara mufassirootaatti adeebinu. Yeroo iftaraasaa guddisan isaan gadi dhiifama. Kun. Isa deebisaatti ragaa koo dhiyeeffadhe booddee isa dhiyeessitu rakkoon hin jiru. Isa deebisaanii gadi. Quraana keessatti kan inni haadha manaa keessan lafa qonnaa keessan akka feetaniin itti koottaa jedhe wanti kun bakka feetanitti koottaa jechuudha moo jechuun bakka itti fedhe moo akkaataa keefiyyaatti fedheedha. Wanni dubbannu mee mufassiroota sin agarsiisaa lamaan tokko sadan tokko sin agarsiiseen achi gara ulamaawaataatti immoo dabarraa jechuudha. Inshaallah yoo isinitti mul'ate natti himtanii yoo mul'achuu baate sannan dubbisa.
barreeffamni kiyya mul'ata laata? Mul'ata. Mul'ata. Ayyee. Akkuma argaa jirtan tafsiira xabariidha. Ibnu Jariir xabarii kan jedhaman jechuudha. Kan hijirii 310 irratti dubbatan. تفسير ثاني كيستي كما أفريف إبسديف كرة كيستي حدثنا علي بن داود قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله فأتوا حرثكم أن شئتم كجري القرآن إنك ليس فسر ما لتفرق منان يعني بالحرث الفرج جري فرج بكا أداد فولفي يوكا بكا قام سالا دبرات تفرق ممالي أن شئتم حرثكم كان جرمي لك كني جري أفاني في وان برا تفرق ما لتفرق مي فرجي تفرق مي قام سالا تفرق مي أن شئتم كجري akkaataa feetanitti qaama saalaa ishiitti karaa barbaadaniin funduaanis haa ta'u duubaanis karaa fedhe haa ta'u qaama saalaa ishiitti koottaa jechuu malee lakkii akka inni jedhe sanatti ofii hiikkate miti tokko naa jedha. Lammaffaa tafsir ibn Kathiir bara 774 maal jedhan waqaala imaamu Ahmad jedhani حدثنا يحيى ابن غيلان حدثنا رشدين حدثني الحسن ابن ثوباني عن عامر ابن يحيى المعافري عن حنث عن ابن عباس قال أنزلت هذه الآية والرأم جد الراتي آيان كن سبب نشان التبوت جد نساؤكم حرث لكم كجرات مناكس لفقن ناكس كجر سبب التبوت في أناس من الأنصار دبرتوتا ورا أنصار تارت نموت ورا أنصار تارت بوء جد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إرقما ربي صلى الله عليه وسلم في دنيتي فاسألوه نيقافتني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إرقما ربي نيجرني آتيها على كل حال لا حال بربادا اتكوت تجر حال أقرسي سلام مكان متسنين جرير أنا شيتم جتشون أكفيتا اتكوتا جتشون ظرفي مكان يسونتاني حالي مكان سنتان حالا أغرسيسا أوتو بكا بربادن تكوتا جده يوكا أفانستا بكا براستا أوتي ديما توري حالا جتشون حالا بربادن دوبانيس فندرانيستي حاتا أوتي بكا فرجياتو مالي إذا كان في الفرج جد يو بكي سن بكا فرجيتين أسمع تسني قال لا أكني بكا وسأنتاني حالا كتي يو كرا فرجي بكا قام سالا شيتي حالا بربادن تكوتا غارو كان توقبو يو بكا فرجي سنتين جراني تفسير ابن كثير كبيرا تفسير قرطبي ترى هجري بجاف ترباتمي تقرأتي مال جراني ورواه البخاري عن نافع قال بخاري النافع الراودي سجرة كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم ابن عمر يرى القرآن قرأهن دبته حتى يفرغ منه أما قرآن سنة أمرتهن دبته فأخذت عليه يوما قافتك إسانا كبيني جدا فقرأ سورة البقرة كقرأوا حتى انتهى إلى مكان أما بكا كان قهوت يوكي أما بكا كان قهت أمرت قال هنجد أتدري فيما أنزلت بيتا سبب إشين التبوتي ما ألفك بوتي القرآن كن بيتا قلت لا هم بيكو جدين قال نانجد نزلت في كذا وكذا سبب كان أفكان التبوتي نانجد ثم مضى إرقسي تدئيسي دربي كتبر وعن عبد الصمد قال عبد الصمد الراتي كانوا ديفا مني جري حدثني أبي أبانكي ينانجري قال حدثني أيوب النافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أن شئتم جتشون هذا مناكسا أكفيتني نتكوتا جتشون قال ياتيها في قال حميدي يعني الفرج كان اتفق فرجي اتفق ملي أفان اتفق مني هذا مناكسا أكفيتن اتكوتا يجو فرجي بك فرجي سنة قام سالات في مالي أكا إني كليسانون جدي أفاني تجد أفاني تنفد أمني جد توقنا جدا لما فا حرامة وساسين التما نمني توقو قامت إيرا سالا غافا أفان دوبرتي كيسا قلچه فإن اتنو فمون نفني مذيين جدا منباني نيبا مذيين نجسة مو نجسة ميتي نجسة كنافو وان نجسا أفان نما كيسا كاون حلالا كان جدو رغانو فاكن مذيي باقافا نمني فإن نما دفه مذيي درسبا منيجي درا جيشو مذيين أفان كيسا تباو نجس نفان كامير حتى وفتتيو بي حاميچ مو نجس رجع ميرا چو رفقه إنس كارير ولي قال لي توقو ناجدا كبرا
كبراتي أطباء مال جدني ورا طباوتا I think bilbila kanarraa yoo sila suuti iskiriinii godhadhee jiraadhe isin agarsiisu dhiifa maal tokko nan baafadha. Afaan dubaraa keessa dhiirri dubartii qaama saalaa isaa afaan kaa'uun rakkina maalii fida jedhu irratti dubbataniiru. Yoo bilbila koo isheetti qoratee ni baasa dhiifama. Asirra na fakkaatti. Akka isin harkaan qaqqabne koppilinkii godhaa uummata taaptaappii godhaa. Mallattoo tiktaakii tanii taaptaap godhaa hundi keessa. Dhimmi sireessidha gurraan dhageeffadha. Qalbiin dhageeffadha waan olamaa onni jedhan. I think bilbila naasaa jiru irratti shoot screen godhe ture dhiifama inshaallaati. Amma asirraa baasuu hin dandeenye bilbila kee irratti godhe. Maal godhanii yoo inni falme fiduu fi danda'a bahee rakkoon tokko jiru. Isin ani wannaa tokko jira websaayitii Ameerikaadhaatu jira. Fiduu dandeessanii. Hafi intumurre dhiifama. Yeroo intumurre itti fayyadamte. Sanaaf xibbaa'onni maal jedhanii akkami haalli dhiirri tokko dubartii tokko qubaan waliin ciisuun hin danda'amaa jedhanii gaafataniini. Kun xibbaa'ota kan quraana hadiisaa dhiisne jechuudha. Jennaan dubartiin tokko jedhe qaamni saalaa ishii gogaa ta'uun hin malaa jedhe. Qaama saalaa gogaa gaafate irratti gaafa qubaan haqeetti bubbu'eedhaa jedhe. Dubartii sana dhukkubbiin itti dhaga'amuu irraan kan ka'e booddee gaafa inni qaama saalaa isaatii wal qunnamtii gochuu danda'u hin dhukkubsaani bakki suni hin miidhaani. Lama dubartiin sun qaama saalaa ishii qubaan tuttuqame yeroo wal qunnamtii saalaa wajjin godhee ka'e booddee dhiiga xiqqootu irraa bahaa. Sadaffaa namni kun yoo qulqullina keessa maaliin qabu ta'e takkaa'uu yoo qaamni saalaa ishii qulqullina qabu ta'e harkaan gaafa waan kana godhee jedhe vaayirasiinii fi jarmiin garaagaraa dhukkuba hin fidaa jedhe. Hinjiroo jedhe as keessaa ba'ee deebi'ee fidaafii jechuudha. Lamanaa jedha. Kan sadaffaa kaarfaffaatiin immoo ulamaa'onni maal jedhani? Sanis ragaa isin agarsiisa. Asirratti ulamaa'onni gaafa isiniin jedhu quraanaaf hadiisa fi garaagaraa ergan dubbadhee booddeedha. Kanan amma waa'ee ulamaa fidaa jiru. Ulamaa'onni banagaraachin laay waan tokko irratti istihaada godhani. Fakkeenya yookiin quraana qabatanii yookaan hadiisa qabataniiti maal godhani? Waan istihaada quraana sanaa fi yookiin hadiisa sanaa wal qunnamuu irratti waa dubbatu. Takkaammoo yoo waan sanaan hin jiranne istihaada mataa isaanii kaa'ani jechuudha. Tole. Mee maal jedhan ulamaan kan halaala jedhee jiraachuun mala kan haraama jedhee jiraachuun hin mala. Hunduu istihaada mataa isaati. Sagaleen kun jiraana fakkaata. Kanas hayyee. Maal jedhani fakkeenyaa fi kitaaba Jaami'u Turaasi Allaamatil Albaanii fil Fiqhii keessatti waan jarri jedhanii juuza 12ffaa fuula 216 akkana jedhani. Namatu gaafateeni maal jedhan saa'il namichi gaafatu maal jedhani? Maa hukmu rajulu yuqabbilu al-farja zawjahatu. Maali hukmiin dhiirri tokko qaama saalaa haadha manaasaa dhungatu wakadhalika zawjatu tuqabbilu dhakara zawjihaa. Akkasuma dhiirri qaama saalaa dubartii yoo ka dhungatu maal hukmiin isaa jedhamee wajazaakumullahu khairan مينا ديبسا جدي قافتي جنا مال جدن الشيخ جدني شيخين سئلت هذا في أكثر البلاد بيوتا غراغرا كيست قافتا ميرا سبب نجرا كزراني مال بيتو يوروبا ايوان تكون كان كي ورا أوروبا راكي ورا أمريكا ورا سنة راكي وانت بيوتا غراغرا راجع ومالي سودي كيست قوامد بالبلا نيقافتشو دينغتا قاما يودي من نيقافتا نجيشودا بيوتا غراغرا روان كان راقافتا مين توري جدني قلت نينجري هذا صنيع الكلاب كنبر هجي ساريتي جدني Sareetu waa duuga malee, sareetu waa arraabdi malee, ilmi namaa waan arraabdu hojii sareeti jedhani. والنبي نهى عن تشبيه الإنسان بالحيوان. إرجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه حيوانتي فكاتشو أركنيرو. من بابي كراك من بابك من راجنان ولقد كرمنا بني آدم. إلمنا ما كان كبجني ألفونيتي جرجة ربي سبحانه وتعالى. إلمنا ما ربي كبجي كان قد جري أكهوري أكسريتون إسافين تو كان جرورا فتوى كنني جاتشورا. كبرا أصلي وانت كان ندوفي. ما إرجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه كان قريمو سلا قرآن دبنا جراميرا. أقوال هنجرو جتشان هنجرو جنة رامي. جتشان رجعان تو قرآن الرأس حديث الرأس نرجع ننوتي. تولي gocha kana ergan taane nuti ergama rabbi salawatu rabbi wa salamu alayhi jecha fi gocha keessatti isaan hordofna. So ergama rabbi salawatu rabbi wa salamu alayhi kana akkasii godhaniiru tokko. Lammaffaa sahaabonni godhanii irraa argame. Sadaffaa
taabi'oonni godhanii arfaffaa khulafaa'onni godhanii taabi'iin godhanii tole eessarraa dhufe asliin kun jennaan warra adiirraa dhufe رجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه من تشبه بقوم فهو منه جدني نمني قومي سنة فكاتي إسراتي جدا وانتا في قومي ورا كفارة يهودوتا سنة في الدراتي فكاتا جرتا وانتا في كن أركا دا حرام دا جد الرجه ججور كنافوتي كان رتي لك يوكا جدو تاتي وانا ما دبت القرآن الرت أكن دبت الناس قرآن الرا حديث الرا أكسما ساينس الرا ساتو يوكا أطباء الراتو أكسما اللي سلفوت الرا وان كان الرات هنجر مو هنجرو رجعنا فاكرين أجيفنا الفادا جزاكم الله خيرا وان صبرنا أجيفنا التنيف غلطوما الفادا شراني بل إسي بل إسي وليران كينين بل إسي دي بسافي يا غبابات غلطومي سجلين كي يجرا بل إسي فتوى أمكوني وري قراتنين بيتنجلي هذا إن شاء الله حكمي شيخ عبد العزيز عبد الله بن باز ما حكم إذا قبلت المرأة زوجته وان جدوم في إذا تقبل التقبيل الزوج زوجته وان جدورتي فتوى شيخ عبد العزيز عبد الله بن باز إني بيتن جدي هذا أجتني أرجتن قرأ كأي ينسوتشينا قرأ ويا قطع أساولتن تكو يسينا باساتي إيجاسني وفتنا سودن ديت إلا هي قرأ هي كه wanni kun yoo shar'ii faallessee jedhe ambadiin kiyyaa jechuu danda'a. Akkuma qaraataa oolte san sirriidha waan ati qaraataa ooltellee ani ni beeka sin kaadu waan jedhameef illee sin kaadu obboleessa kiyya suni rakkoo hin qabu. Immoo tiyyallee طيب لا حرج في ذلك فالرجل يستمتع بزوجته بكل شيء منها من جسدها ما عدا ما استثناه الشرع فلا يجوز له جماعها في الدبر ولا جماعها في الحيض والنفاس أما التقبيل فلا حرج فيه وهو من ضمن الحلال الذي لم يرد فيه التحريم وسكت الشرع عنه فدل ذلك أنه باق على براءة الأصلية وهو الجواز لذلك والمحرم عليه بالدليل ولا دليل على المنع فلذلك قلت بجوازه والعلم عند الله قد أفتى كثير من علماء الإسلام من الأقدمين والمعاصرين بجواز بجواز هيك بربانا كوي جاجيسا جاجيسا كوي أبولي صوت جاجيسا نفورا أوف يا ربي كي العلم عند الله قد أفتى كثير من علماء الإسلام من الأقدمين والمعاصرين بجواز مص الرجل صدي زوجته ولو شرب من لبنها ولا يحصل التحريم على الصحيح لأن التحريم في الرضاع في سنتين الأولى من الولادة على الصحيح من أقوال العلماء من باب الأولى هكذا نقف جواز تقبيل فرج من كل الزوجين لبعضهما أما ما يمنع ذلك من بعض المعاصرين وفقهم الله بقوله أنه محل خروج النجاسة وهو البول فلا يقبل ونحو ذلك فجوابه أنه وقت تقبيله هو في حالة طهارته wanni kuni asirratti waa yeroo gaafatinaaf ayyama namni biraadha mee dubbata isinii kana nan gaafatin hiike akkuma isinii caqasee farhaan hiike haasaatu dandeettan yoo dhugaa taate ana ila bashariin kijibaa kitaaba wangeelaa fideedhaan rakkoon qabu kanarra ila akkuma dukalee jettan san jedha maxxanfattaniitiin haasoftan san dubbii keessa nannaqina hiniika afaan oromoo hiikee jedha kanan nuti hin beeku deewa falaa haraja diliin hin jiru badiin hin jiru fi dhaalika irranatti fatwaan gubbarra jira isinii maxxansa bakkee fatwaa sanillee almureetiin fide asitti ila fi dhaalika dhungachuu san keessa farrajulu dhiirsi ayyastamti'a qanani'u bizawjatihi gurbaan malee qanani'u jechuun gurbaan sun dhiirsa jechuudha bizawjatihi niitii isaatitti bikulli shay'in minhaa isirraa waa maraanu wanni isin qabdu maraanu min jasadihaa qaama isii irraa guutuu qaama isiititti ammallee yoo qanani'e wanni dhoogeen jiru ما عدا ما استثناه الشرع وان قرآن حرمس ملئ فلا وان قرآن حرمس واسدي قرآن حديث بكتب حرمس بكلمة قرآن حرمس فلا يجوز له جماعها في الدبر جارتي بكتران إرابه قدون حرامة قرآن الدليل اتجر في دي جنان أما كراسمه ولا جماعها في الحيض يسألونك عن المحيض لا آخر الآية ركونكم والنفاس
نبي ربي عليه الصلاة والسلام حديث قطوعية جلس ريتين أكي كتشيسني عادة أما التقبيل إمود أنقتون الفرج قاوة آدمنا فلا حرج فيه ديلين تك كاكي سنجرتو وهو من ضمن الحلال سني وان حلال ولك أبيتين جد الذي لم يرد فيه التحريم وان قرآن حرام قل إيكي ستهم بؤين وسكت الشرع عنه حديث نبي ربي صحيح اللي وان الرجال إسيف جج فدل ذلك أنه باق على البراءة الأصلية واني هنت أنو تجني في واني قرآن في حديثني الرجال إسي حلالا أجج فين تاجن وهو الجواز سوانته لذلك كان أفجج والمحرم له والنتك حرام جج فيه عليه بالدليل رقا قرآن فديثاني رفو برباتشسا واتق حرم سوفي قرآن الرا مباشرة حديث الرا مباشرة في دو برباتشسا ولا دليل على المنع واني رقان أبان مناها منا بكسن انقتا الرا دانجس تزنجروا فلذلك كناف قلت جد بجوازه حلال ونجنف كنافي والعلم عند الله بكم سربين برا فقد يفتى كثير من العلماء الإسلامي من الأقدمين والمعاصرين أما وانبرات التآن كنس بجواز مس الرجل وانبرات الدبراء يروتك أصلي انتم مراد لا انتم مراد لا أكما نسيني تكاسي بودا نقافة انتم مراد لا بودا نقافة مس الرجل قربان مليت أوتاتوني سادي حرم زوجته هذا منا يسألوا شربها وسؤالا يسير اللوات وقوتاته نتا ولا يحصل التحريم على الصحيح حديث سيا كيستون الرمسنجرو أكل ما إنجر لأن التحريم في الرضاع في السنتين الأولى من الولادة دائما قال ما تيجي وتيجري على تأتي في جنة على الصحيح حديث سيا من أقوال العلماء من باب الأولى بجواز تقبيل أما اللي دفع بجواز حللت تقبيل الأنقذ الفرج بكيسا سافو جتني سلا بكيني تيسا بكتي وانتي من كل الزوجين أبا مناتي فاد أمنا إرالي والأنقذ إن اللي كيسير أنقذون يسير لين كيسار أنقذون انتهى لبعضهما قرين ساني قريب أنقذون انتهى أما من يمنع إمونا من الأوغو ذلك أنقذو سنرى من بعض المعاصرين ورّا اللي قرتني زمن كنا كسر علماء قدو وفقهم الله بقوله ربي خيري إسانا وفقوا جتشام إساتين محل خروج النجاسة وهو البول فلا يقبل جدني ورّا اللي أقو بكيسم بكام اللي تري بك نجساتي بك نجسا وانت تنقتون انتأو ورجدني هنجرا علماء إراء علماء زمن كنا كسائرات ونحو ذلك ورّا كان جدو اللي فكي كان جتش فجوابه ديبي ورسني أنه وقت تقبيله إموسن يرون نتي تنقطون انتا جنيو هو في حالة طهارتي يو إسين يو إني كل نقبات إسين إسا تنقطون نتا إني يو كل إسين لا يو كل نقبات إكات تنقطون نتا أسيت الله ملي قلنا نقول نجلت مال جدا أكما نمتوكو وضوء قد إفول ربي أبو دعالة تفديمو طهارا قبو يرو والكنمتي سالالي واستنجابا نيتين جدا تنقطون نتا دليل القرآن فديثا ونطوق تسر تنجرو جدا جلا مرات التنادبتا وان فتنا سودا ديتني تمرات جرامو وجيني جدو داني لا بچو دامت اسمرت اچران كاسيني وسكت الشرع عنه جچو مال جچو ليك نساء الشرع عنه جچ بدي ملكاي نتبي انقبي ناغافت وسكت عنه الشرع جچو مال جچو ابوسي دونغ دكلج أقسم بربادي اللي وسكت الشرع عنه الشرع يتون وعن قرآن أجيفت ببليس وسكت الشرع كران جتشورا كانت ظاهرا قالوا شرعيني حديث القرآن الراج الإسي جتشورا شرعي شرع لكم من الدين قرآن الرا كرا دين ربي نسينيقول إليك دبر أيوة كان جتشو وسكت الشرع جتشو مرتاي ومرأي جرا يقرأ كناني مالي بجناني يبا وجه لا بدأ سنجرب لا فنجي راو سافر هنا تبغى تمرني جرو هذا جسنوني دقيقة تبكي تكاسان أوكو إيفا بشير ديمين مبين أيوة وأنا فسني قد إن شاء الله تمرر سفانة توقفان فتوى أنا في ديرتي واتوكو بتشاد دقيقة توكو دبادين نشوف إن شاء الله سنجي فنا فتوى في ديرتي قرآن
daliilfatanii kan dubbatan fidiyaan yeroon dubbadhe. Fatwaa inni amma fide keessatti quraana tokko hin hadiisa tokko argitaniittu ijtihaada isaanii kaa'e. Hattaa walau kaan fatwaadhuma jaraa taate illee ijtihaada kaa'e malee quraana tokko hadiisa tokko kaa'e hin jiru. Ani yaada fatwaa kennaa jiran irratti hadiisa quraana deeggarsiisa dheen godhadhe. Hin finne tokko lammaffaa hattaa walau kaan otumayyuu haraam halaala hin jiru jedhameeti. Hin jiru todhame. Hadiisa sahiha keessatti إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس كجر حديث ننجر فمن اتقى الشبهات كجر مي وانت حلال في حرام هنجر أم نهنجر وبينهما أمور قدوس أنت وانت حلال حرارا أنت كان يفهم قول أمن نيجراتا نمني وان سنة إيقاتي ديني ساس كبجساس إيقاتي را نمتش موسنا قولي حرام كيس بوداف اتديو جرا جراني كراي جيراني فكينيان كاني يرى حول الهما أكنميتشا نانو دلابرا من أنكيسان إيغوتي هوري جيراني يوسنا برادر بيجري من أنسان نينياتي يجور سنيفو انت حلال حرانا من جيران من الرافة قاد نمو هجتشو الحديث نكون كانوا تدبط حديث صحيح ما دبطا جيرو كون سلا الرافة قاد شورا وان حلال حرانا من جيران من الرافة قاد شو كانوا مالي هجتشو كامنو مالف كبجة كينيا بديني كينيا جنة لكن حلال حرانا من جيران من جيتاكو ما تجتو تتغرو قودا جيتين نمان إرجع حلال حرام إراديني شرعي سكتير جت دبتشو لي سرجت ما إرام فقان حتى أنا ما أجي أتبر أو في الرافقات شمتي دربيتين موت أمة ميك أسكيستي أججات ترتقول أجت كنافو حر أنا مو نزل جت الحمد لله ما ناس لتي تون نجمة جزء لأنه نموت هدو أسيس ولقى حق ناس أكجرو في أكما كته هندو بتيرا بارك الله فيكم دبّت أسنا كيف دام خنرتون تدبّت ونجرو سوالي أنتم الرجال يعني تمرا كنو بربادان الليني بسم الله الرحمن الرحيم شكرا وبدي فمن أقول أسندر بودا يا دا أمور هذا كنو بربادتي أكدوب بند كان أما أكم أرجتان كان ونكوني وان قرآن كيس جرومتي حديث كيس جرود أمتي كليس الإنجاد آية القرآن تو كنرتك أجيل شجرتين وسافرهان وجن لي روان سوارجتين جر الحمد لله ركنا إفبايتين جر ونكوني وان زمن كلو كنا نموني رتها سو إيجادان أكملت نمني والجنجرات وكجد وفكينيا في ورد إهار روان في كنا والمكاتيتي مسلمتوني قرين فوق قد وداف كيادا نجرو كمال جانا نجرو كان الرت فتوان غافة مجرى دوغا فتوان غافة مكان الرت مو ابن باز رحمه الله تعالى كان جدًا كجدين في دوكانا موقع ساني رانا قرين وان جوجل رت نمني فجأة ماله موقع ساني رانا قرين كتاب ساني كيستنا قرين وان كان مو يو وان جرات ساني يرو برا غافة ولي غلطتي فتوان كنا ببكا كانتي سديتوري قرين علماء دا قرين مراس نساني جتو نموني مراس نسادا كان واني كون واني دو هنجروتي إن بكا كان جراني دوبة هنجرو سنيو أمو نمني هذا منا وجنا كبر بعد تكجراتو جتو أفيادا كذي كبر قرين إساني دا أمو كان واني كون جبا معنا نمني رافقاتشو كبا جراني كان دوبة هنجرو الرباين علماء دا أمو زمانا كان كيسا كيساتو الرباين إساني دا فكين يفهم لجنة أسير أجتو لجنة الإفتاء كورد أسير أجتو لجنة العلماء كبيكنا دا كالسعودي دا قوتو نساني دا وان يكون وان فوكتا دا نمني رافقاتشو كبا جاني دوبتان الشيخ صالح اللوحيدان حرام جاني دوبتان الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى حرام دلقا سريتي جاني دوبتان قد بوسني دلقا سرين دلق دومالي نمني دوبت دلقو متيجران حيوانا كافران والفكاتو سنتان حيوانا والفكاتو راجلان حيوانا والفكاتو راجلان دوبتان كان مالي اللي كدو الشيخ البراك ولما يمقر قدام الدنيا كيست ساعتي كان بيكم الرهدو نساني كان جاني دوبتان تولي والرمان ونكوني جبا مادا يودي ساني الرقادي قالوا يودا لقان اللي نمتيج سمع سياكي سبوء جنين دوبانو جان فكين يفهم الشيخ يوسف القرضاوين جير قرضاوين جير نمني قرين أمو يعني سان أنتو جيشو دندا لكن أوكا ولي قالت يادنيني دوباتي توكو جير مال جير دوباتي ونكوني دورا يو ميت داك أباتشو نسا كمرتا أوتاتي حرامو ما إسا شكين قابو جير درانا مو سو ور درايو ورين تاجانيتي تدبني يو سوجراته ميدا سار امبيكان ارا كانوا سوجراتني ورانو اما كان ملتا جرو سو ارغني تنجرن علماء سو هندي سانيتو ورد اسونو سو كايت اما ساتي كان نارم سنجريتيا سببني سمالين wannan kuni afaanin wannan jechuu kana isa kana wal qabateeti miidhaa inni qaba jechuu wannan hunda dubbata jechuun muslima qofa miti warri kiristaanallee dubbata kun hundi isaatu dubbata isini baasee mul'isuu danda'a tokko boodarra isini baasame yaada kiyya xumuradhee jechuudha inni kun isa kana sumaan dhaabneeti
Suniyyuu bar osoo adabaan dubbatame waan tokko. Suniyyuu osoo adabaan dubbatame. Fakkeenyaaf amma haati manaa abbaa manaa qaama saalaa isaadhaa dhungachuu jedhame osoo dubbatame kun amma normaal no. Akka wannan ba normaal inni kun. Garuu ammoo kuni gurbaan akkati dubbatu bar ol buusee gabbuusee akkaataa itti dubbatu akka sila wallahi an durriyaa kana taasiftu takka argin beeku TikTok kanarra. Inuma komandaami isinitti kaanaami isinii lollaami. Hunda keessanuu isinumaan lollaami. Laakin takka nama akkana dubbatu argin beeku. Afaani baafatee sanuu islaamummaatti irkisaa, qura'aanatti irkisaa, hadiisatti irkisaa, qura'aana naa qajeelchi jedha, hadiisatu naa qajeelchi jedha nama akkana takka durriyyeenuu yoo jiraate takka akkana dubbatu argin beeku. Sawwajjinu ammoo waan ajaa'ibsiisaan ijoolleen kiristaanaadha gariin isaanii. Hundan jedhan garii isaaniidha bira dhaqaniiti mana ijoollee muslimaatti seenanii meena laalladhu jedhanii qullaa ofii dhabanii jechuudha. Fatwaa gaafatan ka gaafatu kiristaan inni ammoo fatwaa deebisa. Akkanatti amma gaafsa namoonni akkas godhaniif jibbii wannummaan irra godhaa jiru kun haa argamu. Faayidaan isaadha maaliin islaamummaatti hirkisaniiti waan kana fokkinna islaama fakkeessanii oofuudhaa barbaadanii. Akka waan quraanii dubbate akka waan hadiisni dubbate. Garuu irra hedduun isaanii kiristaanota hunda jechuutti hin jiru garii isaanii dhaabaan. Wanni kun illee dhaabbachuudha qaba akka kiyyatti. Dabalataan wanni kun kan kaddamu eenyudha? Fatwaa kana eenyutu nuu godhi jedheen. Fatwaan namni godhu namoota ulamaa gurguddaa qabna, bilchaatoo qabna, Oromiyaa keessatti qabna, biyya alaatti qabna, diiyaaspooraa keessa jechuudha. Namni fatwaatti namoota akkanatti haajumu hin jiru. Fatwaan bakka qabdi. Ani mataan kiyyaadha dhaabbadheetiin fatwaa gochuu hin danda'u. Ani Awwal Qaasim fatwaa gochuu hin danda'u. Sheekaan Roobeer gochuu hin danda'u. Farhaan, Hamza Hashim, Abu Mu'aaz gochuu hin danda'u. Warra fatwaati miti nuti. Warra waa dubbatu malee warra fatwaati miti. Fatwaa ammoo ulamaa gurguddatu godha. Ulamaan gurguddaan ammoo gaafa laalaniitiin ragaa gara laalanii waan ta'u irratti gadi dhaaban jechuudha. Waan isaan irratti ammoo yaada garagaraa qabaatan ammoo yaada garagaraa qaban jedhaniitiin dubbatan malee namni gabbaasee halaal maali subhaanallah wanni kun waan fokkataa ijoolleen keenya ijoollee muslimaadha. Rabbii keessanii jedha waa takka lama sin gorsa. Tokko fatwaan abbaa qabdii ufumaa keessanii diinaa keessan ofirratti diiguudhaaf hin deemina. Naman taane waa gaafattanii dubbadhu jettanii hin dubbachiisina. Namoota akkanaadha biraa kutaa takka. Lammafaadha ammoo yoo namoonni diinaa islaamummaa kana xureessuudhaaf deeman hin qarqaarina. Engadda mana ijoollee muslimaati mana ofii seensiftee ijoolleen kiristaanaa dhufteetiin fatwaa gaafatti muslimni mana banee fi isaaf fedhe. Muftiin isaa. Mee ilaalame aadaa sillaasee akkanaadha argitanii beektan isaa. Sillaasee ajaa'ibaati laala. Muslimatu mana bana muftiin kana mustaftiin ammoo kiristaan. Mustaftiin kiristaan ka gaafatu jecha fatwaa gaafatu. Kuni waan fokkinnaati waan akkana kana ittiin deebi'ina. Alhamdulillahi rabbil alamiin akka hundattuu iyyuu waan kana asumaan cufne quraana hadiisni kan dubbatu ulamaa'iin ammoo zamana kana keessa yaada garagaraa qabani laakiin ammoo irra hedduun isaaniidha warra kun dalagaa sareeti jedhanii irratti murteessan. Ulamaa'iin gurguddaan jechuudha. Amma kana isin mul'isuu danda'a yoo naaf ayyamtan booda irratti isin mul'isamu amma yoo na mul'isaa jettan isin mul'isan tokko isaatiin ulamaa'iin waan isaan jedhan laakiin ammoo yaada kiyya gabaabsuuf yoo ne jedhallee gaarii mamale. Shawwali daqiiqaa takka qofa dubbadha. Daqiiqaa takka qofa. Wanni jechuudha barbaadu buloowwan kiyya. Namni diinii kana dhugamaan itti beela'ee itti dheebotee fide akka itti dubbatu qaba. Bakka itti dubbatu qaba. Waan irraa dubbatu qaba. Nabi alayhi salaatu wassalaam isa jaartii ammootiin ilaal jaartii tiyya waliin nama biroo yoo arge maal godha yoo ajjeese na ajjeeftanii yoo cal'ise ammoo waan jaba irratti cal'isaa akkam godha jennaan gaafii inni gaafate san rasuulliin jibbe irraa garagara. Gaafii hajaan ittiin jirre gaafachuun hin ta'u maaliif jennaan Yahudaa fi Nasaaratu ay jala jira Islaama gammaddi. Edaa warri Muslimaa waan akkanaa keessa oolaa jedhan. Tokko kan lama bashaarka isin jettan namarraallee zakaan hin baya. Namarraa zakaan hin baya. Ka akka bashaar kana zakaa ofirraa baafa. Haqiiqaa isiniin namarraa zakaan hin baya. Zakaa jechuun xurii waan saniiti waan xurii. Namarraallee zakaan hin jira nama ammootiniin zakaan ammootiniin laal nama akkanaa kana zakaa baasa ilmi namaa akka bashaar kanaatti zakaa baasa. Lam sadi
Gaafii Asli geeffadhe Zakaa sadii. kanatti daliila ta'uu fi akka booda mana biraa dhaqee isin hin karakarre. Baay'ina nama meeqatirraa yookiin uummata meeqatirraa zakaa nama keessaa kun Ingeeffadha. Zakaa qamadii bichaan hin jirtu. Zakaan namaallee ni jira. Maaliif jennaan garjaleen namaa kinoo akka Bashaar kuni zakaa ammootiniin zakaa ofirraa baase ilmi warri muslimaa. Namni islaama ta'e nama ammootiniin diinii nabii lukaan irra dhaabachuu deemu ka akkanaa zakaa ofirraa baafa. Wanni isin nu beektan. Lama Bashaar suuraa shayxaanaa suuraa ibliisiitiin dhufe diinii nabii lukaan irra dhaabachuu suuraa shayxaanaatiin dhufeet shayxaannuu dalagaa Bashaar laalee irraa maganfata. A'uudhu billaahi minal Bashaar jedha. Nuti a'uudhu billaahi mina shayxaani rajiim jennaami. Shayxaanni a'uudhu billaahi minal Bashaar jedha dalagaa isaa laalee irraa maganfataa jira. Shayxaannu suuraa ibliisiin dhufee nama keessa seeneet qur'aana fakkeessee hadiisa fakkeessee waan ammootiin ilaal googil irraa arge in qaraane ilmii naqliin in qaraane googil irraa arge sarchi godheet yoo inni jecha rabbii dubbatee hadiisa takkaa lama keessa baasu namni nama diinii nama sheekaa se'a akkan se'e kana ammootiin ilaal nama akkanaa kana nama fisqiin isaa baay'atte nama bid'aan isaa baay'atte shari'aan nu hayyamtee jirti maqaa isaa ammoo dhooyinee nama kanarraa fagaadhaa jechuun nama fisqiin isaa badhee dirree baata nama bid'aan isaa dirree baata bidaa isaatii fisqii isaatiin akka isin hin galaafanne shari'aan maqaa dhayaa irraa dubbadhaa nuun jettee jirti hayyama hamaa miti. Maarree Bashaar suuraa ibliisiin dhufe irraa baqadhaa suuraa isaa maxxansa shari'amatu nu hayyame irraa ammootiin wal baqachiisa dalagaa isaa garii shayxaannu irraa maganfate. A'uudhu billaahi minal Bashaar jedha shayxaannu edaa namni nurra badaallee hin jiraa jedhaa jira shayxaan. Akkuma itin a'uudhu billaahi minal shayxaan rajiim jettan. Haganuma dubbachuu barbaade har'a ammoo baga rabbiin ife galche. Itti seenuun barbaanne garuu ulamaa'ota jiraniif sheekota jiraniif mannillee mana asliiti ta'eef itti seenu. Maaliif argitanii jirtan dubbima inni dubbate irratti wasakata anhu shar'u jedhe shari'aan irraa callisee jedhe. Alhamdulillahi maaliif irraa callisee jennaan maarree wanni sun haraamaa ammootiin haraama jedhee irraa callisee je'eetiniin nu ibse. Wanni sun hadiisa irraayii miti jecha quraana irraayii miti jecha ibnu baazii ka inni jedhullee bakka inni irraa naqqalee kitaaba waliin akkanatti haa baasu haa fidu akkanaan ibnu baaz isiniin jedhee sammuu keessa isinii teessisina jecha ibnu baaz ta'uu kitaaba qaba ibnu baaz kitaaba inni irraa naqqalee waliin bakka inni irraa fide waliin isinii haa himu akkuma ishee awwal jedhan. Kanaaf uummanni keenya waliigala dhumarratti asli wanni jechuu barbaadu. Nama jala deemtanii fatwaa gaafattan laalladhaa. Uummanni kiristaanaa mucayyoon kiristaanaa Bashaariin gaafatte kiristaanallee bakka hin buutu nu beeka. Amantaa kiristaanaa bakka hin buutu. Amantaan kiristaanaa waan kanatti isiin ajaju. Adaba dhabiin jedhuun waan ammootiin fokkataa dubbadhu hin jedhuun amantaan kiristaanaa. Tuni amantaa kiristaanaa bakka hin buutu. Bashaarillee amantaa islaamaa bakka hin bu'u. Jarri lamaanuu ammootiin shayxaana suuraa shayxaanaatiin dhufte akkasiin nu beeka. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Qaaboo waan dubbanne dhiifama naa godhaati. Galatooma ulfaadhaa. Osoo hojii biraa qabnu osoo waa hunda qabnu nuti asirratti amantaan keenya kabajaa haa argatu jennee asirratti hidhaa isin biratti ollee galatooma ulfaadhaa ustaazoonni keenyalleen itti fufaa bakka ani bu'uuf hin deema. Hayya tole galatoomii hamzaa keenya tole. Bu'in illee taa'e. Asitti amma inni kun jaami'ul kutubil islaamiyyaadha. Maktabaa beekamtuudha. Librarii beekamaadha. Kitaaba aljinsuun famawii halaalun am haraam jedha. Kaamma afaan ingilifaatiin waa je'aniini. Isa yoo isinitti himne deemtanii wanta jettanii rakkoodha sanillee isinitti himuuni. Waliigalatti alaa kulla haaliin afaaniin namni qaama waliidhaa tuquun ni ta'amuun ta'u kan jedhu راعي العلماء الخلف علماء بودادا كوني مال جاني يادا كمي قباني كنجو إساساني راتي مال جاء توقفارات وردت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث الإسلامية بالسعودية فتوى اللجنة الدائمة جاتشون بيكنا كيستي علماء بيكنا هذا اللجنة قبل لجنة دائمة جاتشون كلام فتوى تنقل مكراكنا كوف سعودي كيست لما سئلت من قبل متزوجة تقول انت لهيرمتي ترتويتي قافتي مال جتي أبا والرئيسي دا أكا
qaama saalaa isaadhaa akka wanna jedhu san gaafa na dirqaa jettee jennaan achi booda maal jedhaniin ajaabat jedha lajnaan maal jettee jawaabde annaha min al-umuur ghayri saliimaa jedhan wantoota fayyaa hin qabnedha kuni wantoota sirrii hin taanedha jedhan itti fufeetiin isinii fida achuma fatwaa kana jechuudha. Bismillah. Aywa. إسني في دادي من إفهمها مبال لما فرقوا ومن الأفكار الدخيلة جان يادو تأما سمو بإسلام هذا سنتمالي يادو تدريتي متيجان على كل أصحاب الفطر السليمة لذلك كان أفوجان نفتي نتيني مرتسنا بعدم جوازها ونكون أكا هنتاني أكا هنبكان مرتسنا جان حيث أنه لا يضمن نزافة عضو الزوج وكذلك فرج المرأة من القذارات التي هي محلها الأساسية. إيه الإمام الألباني رحمه الله تعالى مال الإنسان أمه لا تنبغي مثل هذه المعاشرة وجيجرين يكن أرين برباد شفتو من طريق الفم كراء فانيت لأن فيها تشبها بالكلاب وان سرت فكاتشون كيس جروف جيتشا جلان فرت سرت فكاتشون وان كيس جرتوف جيتشا جانيتين دبتن أكسم الله الشيخ فضيلة الشيخ صالح اللوحيدان بكم ودسان الليني نأكن جاني مرتسان أكاد جاني فتوى قرآن سانس إسني في دمي سني في دنا فوز سايرو تكا أكن جران سانيسي توقف جران هذا تشبه بالحيوانات كوني حيوانات تفكاتشودا بيلدات تفكاتشود والحيوانات تمص بعضها البعض حيوانات بيلدات والتوتا أما نحن البشر أمونتي فمكرمون الفيفم ودا أن مثل هذه الأفعال دلقالي أكنا الرادا وهذا مما لا تستسيغه الأنفس السوية لب فيا قبدو لب كجيلت وان أفت فرن ولا يؤخذ الحكم بأنفس الشواذ ولا يؤخذ الحكم بأنفس الشواذ ورد أنك دبرني وان انتان دلقان حكمي لكسر رنفود مجان إيقساني أمود واحد دورة الرئيسة نسان الليني أما سمو بيرا دبري كان براد أسيني في دا أجد شو دمس دبلتان ايوه كان براد سي في دا صدفه سي في ديتي وانا جدا كان براد امو مال جانيتين دبتني الشيخ صالح اللوريدان متان ساني مكنات جافا وتدبتن لا اعلم عالما جان انما تقول لهم بيكم من كبار علمائنا علماء كان غرغد دائره في هذا الزمن زمان كان كيست اجازه وان كان كبك اسيسي تقول لهم بيكم جاني دبتن سيني غلامتي سا تقول وان كان كيسة علماء غرغدا كيسة نم تقول وان كان كبك اسيستم بيكو جاني دبتن سبب كان ابجه الشيخ صالح اللوحيدان جو ربي ساني هارا مكلو كان دواني نما عالم غدا مسلمون نقبنا جاني الراي اما سمو درس ابن باز رحمه الله تعالى اسام متى اسانيدا ونكون علماء كيسة نما تقول وان كن هنتا جدي كان دبته هم بيكو جاني دبتن اما سدبلتان كان برال سنيف دبلا ايوه مال جاني دبتان الشيخ العلامه عبد الله بن جبرين مال جاني دبتان انسان يسرح بربي رحمته ثاني فاقولوا لا شك ان هذا عمل يستقذر كن دلقا فكنا تيجان وانه شيء مما يأنفه المرء العاقل نمني سموك ابو وان نمني دلقو الرابكه دا جدا سنغال تيمي ديسا اكز يعني تين دبتان سنيرتي وانتو دغرغرا في دني مال جاني دبتان حتى النظر إلى الفرج مجرد أن ينظر الرجل إلى فرج امرأته أو نظر المرأة إلى فرج زوجها فقد ثبت إنه ما وجدا إنه ما وقام سالا وليت لالون سني تاتو جدا إنما الإمام النووي رحمه الله تعالى حرام جاني مرتسني الإمام النووي رحمه الله تعالى شرحه مسلم كيسد قام سالا أفانين تقودا متي إجانو لالون حرام جاني دبة نسان الإمام النووي رحمه الله تعالى ايوه شيخ روبي بيرن جيران اللي ايوه ارقاقم اكن تمام اكن ديري اورا ديراتو كون